Harka fuuni daawwattoota keenyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Ji'oota sadan darban keessa sarbamiinsi mirga namoomaa hamaan raawwatamuu koomishinichi beeksise. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ji'oota sadan darban fulbaana onkoloolessaa fi sadaasa keessa namoonni ajaja mana murtii malee ajjeefamuu, lammiileen nagaa ajjeefamuu, miidhaan qaamaa qaqqabuu fi qabeenyi barbadaa'uu gabaaseera. Koomishinichi kana ka jedhe gabaasa kurmaana isaa waggaa kaleessaa wayitaa ifoomsettidha. Ibsichi sarbamiinsa mirga namoomaa kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti mudatan xiinxaleera. Keessumaa kan naannoo Amaaraa fi naannoo Oromiyaa jiru addadhaa jedheera. Ajjechaa raawwatame sanaan mirgi lubbuun jiraachuu lammiilee gaaffii keessa galeera jechuun koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa kaaseera. Naannoo Amaaraa magaalaa Gondar gandoota akka Addisaalem, Gonfoo Quuc, Qoosh Safar, Faasil Kaampaas, Amaanu'eel Loozaa Maariyaam, Axaaxii fi Azazoo jedhamutti rasaasa humnoota mootummaa fi hidhattoota faannoofiin jedhaniin dhukaafamaniin fulbaana 6 haga fulbaana 7 bara 2017 akka lakkoofsa Giiziitti raawwatameen daa'immanii fi dubartoota dabalatee namoonni 10 ajjeefamuu, qabeenyi barbadaa'uu ragaa hospitaala irraa wabeeffachuun koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gabaaseera. Fulbaana 8 bara 2017 akka lakkoofsa Giiziitti Gondar Kibbaa Aanaa Fogoraatti loltoonni mootummaa Alambarrii irraa gara Warrataa osoo imalanii dhukaasaa hidhattoota faannoo jechuun of waaman waliin banamee hordofee namoota nagaa mana guuranii karaarraa qaban dabalatee 10 ajjeesuu isaanii gabaaseera. Naannoo Amaaraatti haleellaan abbootii seeraa murtee dabarsaniin walqabatee raawwatamaa jiraachuus ibsameera. Waggaa darbe keessa qofaa'edha ibsi koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa. Sababa labsii yeroo muddamaa tattamaatti walqabatee abbootiin seeraa 35 hidhamuu gabaasichi ifoomseera. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa Aanaa Waacaalee fi Kaarraatti iddoo Bachoo jedhamutti sadaasa gaafa 22 bara 2017 reeffa aanga'oota garee hidhataniin ajjeefaman awwaaluuf namoota sassaabaman hidhattootaan butamuun gabaafameera. Naannoo Oromiyaatti sababa haala yeroo jedhuun namoota nageenya naannootiif danqaadha jedhaniin to'annoo jala oolchuunis hammaateera. Amajji 10 bara 2017 godina Shawaa Kaabaa Aanaa Yaayyaa Gullalleettis humnoonni mootummaa abbaa seeraa obbo Jiinanuus Nagaasaa jedhaman irratti reebicha hamaa raawwachuun manni murtii aanichaa tajaajila dhaabuu ONN isiniif gabaasee ture. Achi buuteen miseensota tuuta gadaa Karrayyuu kanneen hidhamanii turan dhabamuun maatii fi hawaasa biratti yaaddoo uumeera. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaalletti dhimma miseensota tuuta gadaa Karrayyuu fi jaarsolii biyyaa lakkoofsaan 20 ta'an gaafa amajjii 6 bara 2025 hidhamanii eessa buuteen isaanii dhabamee maatii biratti yaaddoo uumeera. Abbaa Gadaa Tuulamaa fi walitti qabaa itti aanaa gamtaa abbootii gadaa Oromiyaa kataan Abbaa Gadaa Goobanaa Olaas abbootii gadaa fi jaarsoliin Karrayyuu 20 ta'an akka hidhaman quba qabu. Miseensonni tuuta gadaa Karrayyuu 10 fi jaarsoliin biyyaa gara 10 ta'an walga'iif mana isaanii irraa waamamanii bakka walga'anitti qaamolee nageenyaatiin erga fudhatamanii guyyoota 18 darbus yeroo ammaa eessa akka jiran hin beekamu. Baatii tokko dura tuutni gadaa kun yeroo abbootii gadaa fi jaarsoliin biyyaa akkuma godinaalee Oromiyaa adda addaatti waraana bilisummaa Oromoo qe'ee isaaniitti akka deebi'an gochuu qabdu yookaan sirna wal harkaa fuudhinsa baallii gadaa geggeeffachuu hin dandeessan jedhamanii qaama mootummaatiin doorsifamaa turu. Addis istaandard miseensota maatii abbootii gadaa Karrayyuu achi buuteen isaanii dhabame irraa dhagayeera jechuun baaseera. Muddee bara 2021 abbootii gadaa Hawaas boruu dabalatee abbootiin gadaa Karrayyuu 14 humnoota nageenya mootummaatiin erga butamanii booda ajjeefamanii argamu. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasuun isaa kan yaadatamu ture. Yuunivarsiitii Diillaatti barattoonni dubartoota Musliimaa niqaaba uffachuu dhorkamanii masjiida bulaa jiraachuun himame. Yuunivarsiitii Diillaatti barattoonni dubartoota Musliimaa 44 ta'an sababa uffannaa amantii isaaniitiin mooraa yuunivarsiitichaa akka hin seenne dhorkamu, gariin isaanii ammoo masjiida keessa bulaa jiraachuun dhaga'ame. Yuunivarsiiticha keessa uffannaan
uffata amantaa yookaan niqaaba jedhamu waamamu waggoota darbaniif bilisaan kan uffatamaa ture ta'uu kan yaadachiisan barattoonni amma haalduree tokko malee sababa sodaa nageenyaatiif jedhuun mooraa keessatti akka hin uffatamne dhorkameera. Dura ta'an gumii barattoota Musliimaa Yuunivarsiitii Diillaa Nuraddiin Abdallaa dhimma kana ilaalchisee natti meera jechuun addis istaandard akka baasetti kanneen yeroo hedduu irra deddeebiin xalayaa fi qaamaan aangawoota yuunivarsiitichaa dubbisuuf yaalii godhuus homaa furmaata akka hin arganne kaaseera. Barattoonni Musliimaa hedduu masjiida keessa buluu erga eegalanii guyyootni 5 darbaniiru. Yeroo kanattis qormaata hojii manaa dabalatee gahee barattoota irraa eegaman bahaa hin jiran kan jedhe itti gaafatamaan gumii barattoota Musliimaa Yuunivarsiitii Diillaa Nuraddiin Abdallaa. Barattoonni maaskii gurraacha uffatanii gara mooraa seenan irrattis poolisiin doorsisa irraan gahaa akka jiru ibseera. Manni marii waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa dhimma kana irratti xalayaa isa dhumaa amajji gaafa 23 bara 2025 ministeera barnootaaf barreesseen sarbama mirga musliimoonni sadarkaa barnootaa hundarraa jiran sababa uffata islaamaa uffatan qofaaf ta'aa jiru furmaanni dhaabbataa akka argatu ammallee daballee isin gaafanna jechuun ministeera barnootaan gaafateera. Manni marichaa dhimma barattoota dubartoota musliimaa uffannaa isaanii wal qabatee barnoota irraa ittifaman furmaata dhaabbataa argachuuf marii akka gaggeessaa turee fi ji'a kanas ministeera barnootaaf xalayaa si'a 4 ol barreessuusaa yaadachiiseera. Haa ta'u malee ammallee rakkoon kun hundeedhaa furmaata akka hin argannes manni maree Islaamummaa Itoophiyaa ibseera. Magaalittii keessatti bakkoota balaaf saaxilamoo ta'an dabalataan adda baasaa akka jiru bulchiinsi magaalaa Finfinnee beeksise. Magaalaa Finfinnee keessa bakkeen balaa adda addaaf saaxilamaa jiran adda baasee garii isaaniif falli soqamaa fi akka jiru koomishiniin magaalittii tokko ibseera. Isa kanaan duraa malee bara baajataa biyya kanaa 2017 keessa qofaa magaalaa Finfinnee keessatti yeroo ammaa bakkoonni haaraa 48 balaa adda addaaf saaxilamaa akka jiran adda baasee beekeeraa jedhe koomishiniin bulchiinsa sodaa balaa fi abiddaa magaalittii. Hojiinsaa bakkoota balaaf saaxilaman adda baasuudha kan jedhe koomishinichi ji'oota 6 dabran keessatti bakkeen 48 balaa lolaa fi abiddaaf saaxilamoo ta'an adda baasuun waajjiroota isaan ilaallatutti kennuusaadha kan inni ibse. Akka waliigalaatti Finfinnee keessaa bakkeewwan 505 balaaf saaxilaman akka jiran bulchiinsi magaalittii kan beeku yoggaa ta'an kanneen keessaa bakki 117 falli kaa'ameera. 505 adda bahan keessaa bakki 227 kan balaa lolaa jalaa jiran akka ta'e qondaalli koomishinichaa obbo Yaared Daamxootu dubbate. Bakkoota balaa sanaaf saaxilaman adda baasuun alatti hojiin balaa jalaa baraaruu waajjiroota dhimmichi isaan ilaallatuun kan hojjetamu ta'ullee garuu raawwiinsaa guddaa miti jedhameera. Waqtii gannaa lolaa fi lagni guutee magaalittii keessatti miidhaan wayita ga'u deddeebi'ee waan dhaga'amaa turedha. Daakuu aannan daa'immanii alarraa galutti taaksiin dabalataa akka kaffalamuuf koomishinichi ajaje. Daakuun aannanii kan daa'immanii biyya alarraa galutti ashuuraan dabalataa akka kaffalamu qabu koomishiniin gumruukaa biyya kanaa ajajeera. Gidduu kana xalayaan koomishinii kanarraa barreeffame akka ajajutti daakuun aannan daa'immanii biyya alarraa gara biyya keessaatti galu tola ta'uu hin qabu. Ministeera maallaqaarraa ibsa dabalataa gaafadheen qulqulleeffadheera ka jedhu koomishiniin gumruukaa daakuun aannanii fi bu'aaleen aannanii biyya alaatti oomishamanii gara biyya galan akka aannaniitti kan lakkaa'aman miti. Kanaaf ashuuraan dabalataatti kaffalamuu qabaa jedheera. Ministeerri maallaqaa biyya kanaa labsii bara darbe keessa dambii ashuuraa fooyyessee baase keessatti aannan kaffaltii ashuuraa dabalataarraa bilisa godhee ture. Kaleessa konkolaataan kaaba Wallootti garagalee namoonni 40 du'an. Naannoo Amaaraa godina Walloo kaabaa keessatti balaa konkolaataa mudateen namoonni 40 du'uu ogeeyyiin fayyaa fi aangawoonni naannichaa ibsaniiru. Balaan sun kan mudate aanaa Daawunt jedhamu keessatti guyyaa kaleessaa yoo ta'u konkolaataa geejjiba uummataa magaalaa guddoo aanichaa Kurbaa jedhamturraa namoota 60 ol fe'ee gara Dassee deemaa ture garagalee Hallayyaa keessatti kufeeti. Konkolaataan geejjiba uummataa garagale kun Ayizuzuu Qixqixii jedhamuun kan beekamuu fi namoota 28 qofaa fe'uu osoo qabu humnaa ol namoota 60 ol fe'ee osoo deemu akka garagaleessi aangaan magaalichaa tokko himeera. Balaa sanaan konkolaachisaa dabalatee namoonni 40 yoo du'an 30 kan ta'an ammoo miidhaa qaamaaf saaxilamaniiru. Maatii tokko keessaa namoonni 2 haga 3 fa'aa akka du'antu dhaga'ame.
Ameerikaan deeggarsa biyyoota alaa hundaa dhaabuuf akka jirtu dhaga'ameera. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa gargaarsa biyyoota alaaf taasisaa ture hunda akka dhaabuu fi haaraa kennuu akka hin eegalle karoorri yookaan yaadannoon qondaalotaa fi imbaasiiwwan ala jiraniif ergameera jedhan. Tiraamp haga bu'aa qabeessummaa fi itti fufinsaa imaammata dhimma alaa isaa keessaa sakatta'uu mirkaneessutti guyyoota 90f deeggarsa biyyoota alaa akka dhaabu ajajeera. Biyyattiin gargaarsa biyyoota alaaf taasisuun gitan qabdu. Bara 2023 doolaara biiliyoona 68 baasuun biyyoota alaa gargaartee jedha ragaan mootummaa biyyattii. Karoorri ministeera Haajaa Alaa Ameerikaa kun misoomarraa eegalee haga humna waraanaatti biyyoota hedduu miidha. Deeggarsa addaa kutuun kun gargaarsa nyaataa yeroo rakkoof taasifamuu fi tumsa humna waraanaa Masrii fi Israa'eliif taasifamuun ilaallatu jedheera. Haga bu'aa qabeessummaa fi itti fufinsa isaa qoratamee mirkanaa'utti maallaqa yookaan deeggarsi kamuu kan kennamu hin jiraatu jedha yaadannoon hojjettootaaf qoodame. Yaadannoon kun itti fufuun qondaalonni Ameerikaa qorannoo taasifamuun booda haga ministeerri dhimma alaa murteessutti deeggarsi alaa akka dhaabbatu ni ajaju jedhan ministeerri dhimma alaa biyyattii. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Raabiyoo deeggarsi Ameerikaan biyyoota alaaf taasistu kan jiraachuu yookiinis itti fufuu danda'u yoo Ameerikaan cimtuu nagaa qabeettii yookaan badhaatuu kan taasisu ta'e qofaadha jedhan. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu guyyaa har'aaf jenne kanumaan goolabna turtii gaarii isiniin jenna.